daawwattoota keenya akkam jirtu nageenyi badhaadha baga jiraattan kun Nuubiyaa miidiyaadha qophii qorqortii irratti keessummaa qabannee dhiyaadheen jira keessummaan keenya har'aan tanaa Obbo Faajjii Caalaa jedhama Obbo Faajjii Caalaadha barsiisaa saayinsii siyaasaatii fi walqunnamtii idil addunyaa Yuunivarsiitii Dirreetti fi akkanumatti illee barataa PhD Yuunivarsiitii Haroomayaatti barachaa jiru waa'ee sagantaa nageenyaa fi misoomaa irratti marii har'aan tanaa isaa wajji goona dhiyaadha kabajamoo Obbo Faajjii Caalaa baga nagaan dhufte hayyee akkuma gaa isin barsiisaa saayinsii siyaasaati dhimma siyaasaa irratti walaasoina sabbonummaa tana iddoo tana hiikkoon garagaraa kan namaaf jirti sabbonummaan maali mee isii tanarraa eegallu galatooma sabbonummaan egaa hiika adda addaa qabaachuu danda'a namoonni adda addaa akkaataa adda addaatiin jecha adda addaatiin haala adda addaatiin hiikaniiru garuu hiikan namoonni adda addaa hayyoonni adda addaa kennan yoo cuunfamu sabbonummaa jechuun amanamummaa namni tokko saba tokkoof qabu yookiin biyyaaf qabu jechuudha amanamummaa yookiin jaalala saba tokkoof qabu yookiin immoo biyya tokkoof qabu jechuudha saballee dirqama saba sabbonummaa yaadi jedhu nationalism kan jedhudha ingiliffaan nationalism gaafa laallu sabbonummaa amanamummaa yookiin jaalala namni tokko yookiin gareen tokko biyya tokkoof yookiin saba tokkoof qabu jechuudha necessarily saba tokkoof qofa miti sabbonummaan kan ibsamu biyyaaf illee ibsamuu danda'a jechuudha biyya jaalachuun biyyaaf amanamummaan illee sabbonummaadha jechuudha akkasitti gabaabumatti biyya jaalachuu biyyaaf amanamuu saba tokkoof amanamuu hojjechuu jaalachuu kunniin sabbonummaa keessatti ilaalamuu danda'an. Bareeda garuu isii kanaan wal qabatee namoota tokko tokkootu jira kan sabbonummaa tana booyanii boochisuudhaan yookiin iyyanii ijisiisuudhaan yookiin immoo madaa dabartee soquudhaan sabbonummaa ibsachuu barbaadan anaanalaan sabbonummaan akkasii. Waa'ee sabbonummaa Oromoo yoo kaasne sabbonummaan Oromoo akkaataan itti himamaa dhufe keessaayyuu bara 1960moota booda akkaataan sabbonummaan Oromoo itti himamaa dhufe dhaloonnis 1960moota booda akkaataan sabbonummaa itti hubatan dogongora jedheen yaada maaliifiin kana jedha sabni guddaan kun akka yeroo hunda miidhame akka umurii isaa uumamee sabni kun akkuma miidhametti kaasaa turanii sabi kun immoo xiqqummaan akka itti dhagahamu dhiibbaa guddaa uume jechuudha himamni seenaa akkasiisu maaliif sabni kun miidhamaan qofa kan ibsamu sabboonaa jechuun immoo kan miidhama saba sana himu irra deddeebi'ee himu boo'ichisu madaa darbe madaa qaamni tokko seenaa keessatti umurii jireenya uummata kanaa keessatti yeroo wayii kan miidhe qaama miidhe qofa kaasanii sabbonummaa Oromoo akkaataa sanaan gara miidhamaa qofatti himaa turanii barsiisaa turanii sana keessaa bahuutu nu rakkisaa jira haa ta'uuti sabbonummaan maali sabbonummaan amanamummaadha jaalala qaama jaalattuuf saba jaalattuuf biyya jaalattuuf hojjattee kalaqa adda addaa uumtee dorgomtee hojiidhaanis waa hundaan caaluuf yaaluu irratti xiyyeeffataa jechuudha kana jechuun isa miidhama isatti miidhamte sana miidhameera akkas ta'eera jettee isumarree deebitee odeessitoon taane miidhama sana keessaa hojiidhaan bahuudhaaf tooftaa adda addaa fayyadamte waa'ee sabbonummaa yookiin waa'ee saba sanaa yoo son kaasin hojiidhaan aadaa hojii gabbifattee duudhaa immoo silaa Oromoon kaleessa qabu duudhaa Oromoo saba guddaa godhe duudhaa uummanni Oromoo akka injifataa ta'u godhe sana gabbifachuudhaan irra deebinee akkaataa duudhaa sanaatiin gaggeeffamuudhaan sabbonummaa tarkaanfataa ta'e adeemsisuudhaan hojii uummata kana ceesisuu uummata kana akkuma sila barbaannu
uummata guddaa akka ta'u gochuun danda'ama jechuudha. Kana jechuun uummanni Oromoo jaarraa 16ffaa eegalee hanga jaarraa 18ffaa saba guddaa biyya kana keessatti seenaa guddaa hojjete. Afrikaarra seenaa guddaa hojjete. Ta'uu isaa ni beekna. Duudhaaleen bara Oromoon seenaa guddaa hojjete dhalootaaf dabarse duudhaalee gurguddoon ni jiranii jechuudha. Oromoon hammataa ta'uu isaa, Oromoon moggaasee nama wajjin jiraachuu akka danda'u, qaroomina warra Awurooppaa bara sanaa wajjinillee isaanillee kan caalu yoo xiqqaate isaa wajjin kan dorgomu saba qabu ture. Waa'ee sanaa miti amma sabboontota namoonni ofiin jedhan duudhaalee sanii irratti xiyyeeffatanii osoo hin taane miidhamu xiqqaachuu saba kanaa qofa irra deddeebi'anii tamsaasu waan ta'eef sun xiqqoo ishee saba kanaaf bu'aa qabeessan ta'u hojjechuudha jechuudha. Maa irratti hundoofne hojjenna duudhaalee abbootiin keenya sirna gadaa ijaaranii achiin sirna gadaatiin nuuf dabarsan sana ammas itti fayyadamne maqaa Oromoo yookiin sabboonaa jedhu osoo irra deddeebinee ittiin sirbaa hin oolin waan baay'ee hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf wal qabsiisee saboota tokko tokkoo fi biyya tokko tokko sii kaasa akka fakkeenyaatti. Inni jalqabaa biyya Israa'el yookiin immoo uummata Jiw jedhaman almost gara waggaa 1000 oliif biyya illee hin qaban. Garuu bakka jiran hundatti ni hojjetu. Aadaa saba biraa wajjin dafanii wal baruu, kalaqa saba haala jireenya saba biraa biyya biraa keessa jiranii dafanii baruu, dorgomaa ta'uu, garuu immoo wal yaadatu. Maaliif akka hojjetan beeku? Eenyummaa isaanii eeggatanii turan. Maqaa sabboonaa jedhu Jiw jedhu lallabaan oolan. Lallaban namni hin beeku. Jiw Jarman jiru Jarma akka Jarmanii ta'e itti beeka namni kaan. Isa UK jiru akka UK lammii biyya sanaatti itti beeka. Faransaay kan jiran Raashiyaa kan jiran akka itti beekan. Garuu isaan eenyummaa isaanii osoo hin gatin eeggatanii aadaa isaanii afaan isaanii eeggatanii hojiidhaan addunyaa kana keessatti bakka hundatti dorgomaa ta'anii jechuudha. Ameerikaa keessatti dhiibbaa guddaa saba uumuu danda'uudha akka sabaatti. Kanaaf kana jechuun maali? Maqaa irra deebi'anii maqaa Jiw jedhamu yookiin immoo Israa'el jedhamu waamuu osoo hin taane hojiidhaan milkaa'anii injifataa ta'anii jechuudha. Chaayinaa fudhachuu dandeessa. Chaayinaa addunyaa kana dhuunfataa kan jiru irra ikonoomik naashinaalizim kan jedhamu. Ikonoomik naashinaalizim. Diinagdeedhaan yoo cimne addunyaa irratti mul'achuu dandeenya, dhuunfachuu dandeenya. Baay'ina qofa irratti baay'ina isaanii qofa abdatanii hin taane. Uummanni Chaayinaa baay'eedha. Lakkoofsa nuu fudhatte jechuudha. Garuu uummata baay'ee kana addunyaa dhuunfachiisuu akkamii dandeenya yoo hojjennee addunyaa irratti dorgomaa taane hojiidhaan kalaqaan waa hundaan jedhanii amananuu jechuudha. Ikonoomik naashinaalizimidha. Ikoonomiitu dantaa uummata Chaayinaa addunyaa irratti babal'isaa jechuudha. Kanaan milkaa'aniiru gara fuulduraatti kana caala milkaa'uu danda'u. Warra Raashiyaa fudhachuu dandeessa. Warra Jarman hojiidhaan eenyummaa isaanii afterall hojiidhaan gaarii taanaan eenyummaan kee duubatti deebi'ee tirees ta'a eenyudha namni kun abaluudha nama cimaadha siin jedhu jechuudha. Sanatu sabboonummaa keenyallee tiraansfoormii godhaa jechuudha. Sabboonummaan nuti amma gaanfa Afrikaa Itoophiyaadhaaf wabiidha uummanni kun cimaadha hundeedha bu'uura kan jennu yoo akkasitti deemnidha jechuudha. Kana jechuuf immoo Oromummaa sabboonummaa maal jedhanii hiikan taane yookiin immoo hiika dogongora ta'e distortive ta'e itti kennanii uummata xiqqeessuu irratti xiyyeeffachuun dantaa uummata Oromootiif faayidaa tokko hin qabu jechuudha. Ani sabboonaan ofumaan jechaa oolte ofumaan hojjettu. Sirna keessa sirna ni ijaartu. Sirna keessatti karaa tooftaa irratti hundaa'in, karaa tarsimmoo irratti hundaa'in, karaa imaammata baasutiin hin hirmaattu. Dhiibbaa hin gootu taanaan ofuma ani sabboonadha. Ani akkasi maalidha jechaa ooluun uummata Oromootiif faayidaa hin qabu. Afaan Oromoolee dubbachaa ooluun faayidaa hin qabu. Dantaa uummata kanaa karaa istiraateejik ta'een dheeressuudhaaf bakka hundatti hirmaachuu qabda. Bakka hundatti sirna addunyaas haa ta'u, dhaabbilee addunyaa keessatti illee haa ta'u, dhaabbilee biyya kanaa ijaaruu illee hirmaachuu illee haa ta'u, hirmaachuu obsitee yeroodhaaf. Waan simiidhu waan Oromoo dantaa Oromootti bu'u jiraachuu danda'a. Bakka hundayyuu san dandamachuu garuu furuu yaaluu keessatti obsan. Obsa immoo sirna gadaarraa waan dhaalleef kuni duudhaa keenya irratti hundoofnee deemuu agarsiisaa jechuudha. Obsuu kan jedhu kan. Lafuma akka hin obsinu. Amma miidhamnuttis hin obsinu. Garuu duudhaadha waan ta'eef obsuu gama tokkoon gama kaan immoo hojjechuu hanqina kaan illee ilaalaa deemu
barbaachisaa waan ta'eef akkaataa sanaan hubachuun gaariidha jedhee yaada. Bareedaadha. Akkuma isin jettanii sabboonummaan Oromummaa fi biyya fiitii fi uummata fi jaalachuu irratti bu'uurooyitee deemti. Garuu kana sabboonummaa tana dahoo godhatanii warra osoo hojjenne rafaatuma Oromummaa dhaadheessanii bu'aa osoo hin buusne tanaan sabboonummaa gurgurachuu barbaadan hedduutu jira. Eega duuba akkas taate akkuma isin jettanitti sabboonummaa jechuun booyanii boochisuu, analchiisuu, iyyanii iyyisiisuu eegan ta'in madaalliin sabboonummaa ittiin beekamtu bu'urrisi tan dhaloota jijjiiruu dandeessu maali? Maali madaalliin sabboonummaa? Madaalliin sabboonummaa mul'ata sabaaf qabaachuudha. Mul'ata sabaaf qabaachuudha. Mul'ata sabaaf yeroo qabaattu sabni kamiyyuu mul'ata mataasaa qabaachuu danda'a. Sabboonummaan tarkaanfataa immoo mul'ata tarkaanfataa qabaata. Maal jechuudha mee gisee akkas? Sabboonummaa tarkaanfataa yeroo jedhamu akkaataa haala addunyaatiin, akkaataa haala biyyaatiin akkuma waliigalaatti fedhii kaanillee, fedhii saboota kaanillee, fedhii biyyoota kaanillee osoo miidhiin kan isaanillee giddu galeessa godhanii ofii immoo dorgomaa ta'anii ofii immoo dorgomaa taata ni hojjettaa jechuudha. Ni hojjettaa akka saba tokkotti ni hojjettaa kan warri kaanillee akka hojjetan akka isaan hin hojjenne hin gootu haa hojjetan dorgomaa ta'uu achi keessatti cooperative nationalism jechuudha wal deeggaruu wal tumsuudhaan akkasitti deemuu jechuudha tarkaanfataa jechuun saba tokko ofirratti kan hin xiyyeeffanne jechuudha. Saba kaan wajjin waliin jiraachuu addunyaa wajjin jiraachuu wal kabajuu wajjin jiraachuu dantaa uummata kanaa wal kabajuudhaan promote akka gootu hubachuu jechuudha. Wal kabajuudhaan wal jaalachuudhaan warra kaanillee tumsuudhaan kennuudhaan dantaa uummata kanaa kan eegsisu ta'uusaa hubachuu sabboonummaan akkaataa kanaan deemu sabboonummaa tarkaanfataadha jechuudha. Kan sabni kun akkanatti waan saba tokko qofatti xiyyeeffatanii deemuu dhiisu ofirratti warra kaan exclude gochuu dhiisu include gochuu kanaa jechuudha sabboonummaa tarkaanfataa. Kun immoo sabboonummaa Oromummaa sirna gadaa irraa nu dhaalchisedha waan ta'eef Oromoof haraa miti duudhaa keenya duudhaa kana immoo haaromsine itti fufsiisutu Oromoodhaaf bu'aa qabeessaa jedhee mana jechuudha. Kanaafuu namni dhaabateetuma sabboonaa nama huccuu aadaa uffate sabboonaa huccuu aadaa sana haala ajaa'iba ta'een addunyaa irratti beeksisuudha malee Oromoo qofti uffatuun gahaa miti. Sana jechuudha. Kan warri kaanillee akka uffatan gochuudhaaf maal gochuu qaba? Oromoon maal gochaa ture? Sirna gadaa keessatti sirna akkamii ijaare? Moggaasi maali? Guddifachaa maali? Yeroo waraanullee waraana keessatti booji'ellee nama akkamitti tiriit godha? Jibbaan hin deemu jechuudha. Jibbaan hin deemu garuu immoo nama dantaa isaa miidhu gootummaa ittiin ofirraa faccisuu ni qaba. Kun ifa jechuudha. Gootummaa ittiin ofirraa faccisuu ni qaba. Hundumaa kan waraanu hunda tole jedha jechuun miti Oromoon. Sabboonummaa Oromummaa akkasitti hundaa akkasitti isarratti bu'uureffamaa jechuudha. Biyya kanallee akkaataa kanaan amma kan ilaalaa jirru. Oromummaan biyya kanaaf bu'uura yeroo jennu Oromummaan warra kaanillee hammatee warra kaan tarkaanfatee warra kaanillee tarkaanfachiisuu danda'a. Akka Oromoon duudhaa sirna gadaa irratti hundaa'ee deemu kanatti warri kaanillee akka deeman gochuun. Kana jechuun maal Oromummaa warra kaanifillee akka ta'u sirna warri kaanillee ittiin jiraatan akka ta'u gochuu irratti hojjetamaa jira jechuudha. Karaa faallaa kanaa kan jiru sirna tokkoffaa waa'ee duudhaa Oromoo irratti akkaataa hin doone warri deeman sabboonaa warra ofiin jedhan dantaa Oromoo irratti bu'aa jechuudha adeemsaanii. Dantaa warra kaanitti illee bu'aa jechuudha. Warra kaanitti immoo bu'aa deemta taanaan walitti bu'iinsa uumaa deemtaa jechuudha. Dantaa diinagdees haa ta'u, dantaa tarsimmawaa teessuma lafaas haa ta'u, dantaa eenyummaallee haa ta'u, kan hundayyuu si dhabsiisaa deemaa jechuudha. Kanaafuu saba kaa wajjin cooperative haala ta'een, harmonious haala ta'een deemuu danda'utu sabboonummaa tarkaanfataa Oromoo tarkaanfachiisee warra kaanillee tarkaanfachiisu abdii ta'u. Gaanfa Afrikaa irratti illee sirna dagaaguu danda'u. Maaliif after all lamma sirni siyaasaa akkuma jiru ta'ee duudhaalee gaggaarii yuunivarsaal ta'an qaba Oromoon. Yuunivarsaal kan ta'an. Mirga namummaa kabajuu irratti yuunivarsaal vaaliidhaa irraa addunyaan ittiin gavarni kan ittiin taatu kanarratti Oromoof haaraa miti kun duudhaa Oromooti jechuudha. Kana promote gootaa achiin deemta achiin sirna ijaartaa jechuudha. Hammachuudhaan sirna ijaartaa jechuudha. Hammachuudhaan sirna ijaaruun Oromoof haaraa miti. Duudhaa Oromooti kanaafuu sabboonummaa tarkaanfataa achiin gaggeessitaa jechuudha. Moggaasuun haala durii sun illee ta'uu baatu malee ammas jiraachuu mala.
moggaasun maaliif bifa isaa jijjiiratee haaromee moggaasun akkaataa durii ta'uu illee baate irratti ta'uu danda'a. Oromoon irra nama isaaf dantaa Oromoo tumsu dantaan Oromoo akka deeggaramu tumsu Oromoodha jedheedha. Oromoon irrayyuu jechuudha. Moggaasuus waan akkas akkasii waan achi keessatti ilaalamu bifa sanaan ilaaluu dandeenya jechuudha. Kanaafuu akkaataa sanaan walumaa galatti akkaataa kanaan yoo deemne gaariidha. Sabboonummaa miti inni sabboonaa ofiin jechaa oolu sabboonaa iyyuu miti maqaa sabboonummaa jedhuun daldala baay'een isaa jechuudha. Namaaf sabboonaa baasa maqaa sabboonaa. Otoo sabboonummaa otoo agarsiisin maqaa sabboonaa si baasa fakkeenyaaf Oromoon tokko tokko. Jechuun hambishii ta'aniitu waanuma jira miti hojii deeggaruu hin dandeenye gochaa ooluuni saban tarkaanfachiisu gonkumayyuu jechuudha. Hojjechuudha. Hojjechuu yeroo isin jedhu siyaasa ni hojjetta. Siyaasan Oromoo siyaasa Oromoo irratti xiyyeeffate. Foormulaa Oromootiin deemu. Osoo hin taane foormulaa duudhaa Oromootiin deemu geggeessiteeti. Foormulaa Oromoo jedhu itti maktee maqaa Oromoo jedhu moggaastee osoo hin taane siyaasa duudhaa Oromummaa irratti hundaa'e. Bocatteetu ittiin deemsaa jechuudha. Akkasii hin hojjettaa jechuunis. Maaliif Oromoon uummata baay'ee hojjetaa ta'edha. Aadaan isaa korraatti aadaan hojii isaallee korraatti ta'ee gidduudhaan haa badu malee uummata baay'ee hojjetaa hojiidhaan gaarii wallee tumsu walee hirbu warra kaanillee hirbu nama kaan nyaachisu ture miti duudhaa kanaan deemtaa jechuudha. Duudhaa kanaan deemuudha sabboonummaan malee maqaa sabboonaa jedhu waan tokkotti maxxansitee yookiin immoo Oromoo jedhu waan tokkotti maxxansitee miti. Akkuma sii kaasee sabi Israa'el kan jedhamu instituushinii Israa'el jedhamu hin qabanii addunyaa keessatti Ameerikaa keessatti UK keessatti Raashiyaa keessatti Jarmanii keessatti Israa'el kan jedhu instituushinii hin qaban garuu miishinii isaan hojjetan miishinii sabbummaatiif hojjetu. Isa qabaa jechaadha bu'uurri isaa faawundeeshinii isaa miishinii sabbummaa isaa qabaa jechuudha. Kanaafuu Oromoon akkasitti hubachuu qaba sabboonummaa jedheeti namanaa jechuudha. Bareeda. Kanaa wajji wal qabatee wanni gaariin takka guddoon qabxiin bareedduun kaastan sabboonummaa tarkaanfataa jetta kun barbaachisaadha. Warra sabboonummaa yaa'ii uumuudhaan sabboonummaa hayyama baafatee jira. Ifiin ifii kanne. Warra anaatu sabboonaadha. Ati gantuudha. An sabboonaadha. Inni gantuudhaa jedhee nama moggaasuufis sabboonummaa kannuu fi gantummaas kannuuf hayyama ifumaa ifii kannee jira. Warri kanaa kun sabbontoota jedhamuu danda'ani. Gaaffii gaariidha. Kuni jalqabuma irratti duudhaa Oromoo irratti waan hundaa'e miti. Duudhaa Oromoo irratti waan hin hundoofne immoo Oromummaa hin ibsu. Oromummaa waan hin ibsine immoo sabboonummaa Oromummaa hin ibsu. Akkasi deemnaa jechuudha. Maafiin kana jedhu ana sabboona dabaleeti sabboonaa miti afaan tokko osoo dubbattu karaa adda addaatiin hojjechuu beekamtii kenna Oromoon duudhaa isaatii jechuudha. Karaa adda addaatiin hojjechuu tumsuu waan namni danda'u waan namni danda'ee waa gumaachuu danda'u hunda walitti sassaabuudha duudhaan Oromoo jechuudha. Ati waan tokko dandeessaa ani waan tokko hin danda'a waan tarii hanqina kan keessanaa miti Oromoon kan laalu waan ati isa wajjin hojjechuu dandeessuu irratti xiyyeeffata jechuudha. Kanaafuu ana malee kaan sabboonaa miti jedhanii jala muruun akkuma siin jedhe duudhaa Oromoo irratti hin hundoofne Oromummaa illee hin qabu sabboonummaa Oromoo illee ibsituu sabboonummaa Oromoo illee ta'uu hin danda'u. Maaliif exclusionistii jedhamu. Ana malee ati hin beektuun exclusionistii jechuudha. Exclusive godha siin Oromummaa keessaa si baasa. Oromoon kuni gam tokkoon osoo jiru Oromoon immoo waraqaa eenyummaa Oromoo sii kennuudhaaf ilaalcha duudhaa Oromoo qodachuu qofti gahaadha. Dhiiga keessa baraan oolu Oromoon. Kana eessan nanna duudhaa abbootiin keenya nu dhaalchisan eessan nanna. Kan Oromoon kan duudhaa abbootiin keenya kan nu kennan Oromoon sirna kee fudhatee si wajjin hiriiree si wajjin wal tumsinaan Oromoodha. Sabi kamiyyuu jechuudha. Sabni kun akkasitti ijaaramee as ga'e. Sabni kun akkasitti of ijaaree saba guddaa ta'ee warra kaan hammatee as ga'e. Kanaafuu tokko dhiigan ilaaluun yookiin immoo ilaalcha attariyaati ilaalcha garaagarummaa ilaalcha yoo qabaatte Oromoo miti jechuun kun yaada mo'ataa miti mo'atamaadha. Oromummaa illee miti farra Oromummaati. Oromummaan akkasitti miti kan dagaagu kaleessas kan dagaage akkasitti miti hammateeti jechuudha. Osoo ati ilaalcha adda addaa qaba ilaalcha gara biraa qabaatte iyyuu san danda'eetu Oromoon akkaati aziin doon jedhee Oromoof godhaa ture jechuudha.
Kanaaf akkaataa sanaan deemamaa ture. Inni ofii Oromoo jechuun immoo maal ragaansa? Ofii an sabboonadha jechuun ana qofatu Oromoodha jechuun eenyu jechuu danda'a kana bira? Eenyu jechuu danda'a ofiisa. Garuu hojiidhaan gam tokkoon hojiidhaan dhuguma kaayyoo Oromummaa hojjetaa jira wanni kun. Gam kaaniin immoo duudhaan Oromoo sana agarsiisa. Jennee olaal ulaagaa kana lameeniin wanti sun sirrii miti jechuudha. Ani Oromoodha jedhee abbaan an Oromoodha ofiin jechaa ooluun tarii siyaasaaf hunduu Oromoo ta'uu jettu jaalateetu hiriira jedhanii Oromoo jecha jettu yookiin sabboonaa jecha jettu qofa jaalatee hiriira jedhanii haala rakashaa ta'een bushaa ta'een uummata ittiin kakaasuuf yoo ta'e kunis uummataaf faayidaa waan qabu miti uummanni illee kana dammaquu qabaa jechuudha. Sabboonummaan Oromoo eessaayyuu hin finnu bara. Waan kaleessa hojjenne waan gaarii kaleessa hojjenne irratti ijaaramuun dirqama bara. Sabboonummaa Oromoo achitti irratti ijaarra bara. Faawundeeshiniin keenya sani. Faawundeeshinii waan qabne waan biraa ta'a rakkoo guddaa uumamaa jechuudha. Faawundeeshinii rakkoo yeroo adeemsa seenaa keessatti yeroo keessatti nu qunname sana irratti xiyyeeffanne osoo hin taane waan gaarii hojjenne injifannoo arganne irratti xiyyeeffanne sabboonummaa Oromoo kan jabana kanaaf ta'u kan saboota kaan wajjin walsi dandeessisu diinagdeedhaanis siyaasaanis hawaasummaanis imaammata harkaanfataa akkaati baaftu akka warra kanallee fakkeenya taatu si godhu hordofuun dirqama ta'a jechuudha. Bareedaadha. Silattuu waa'ee sabboonummaatii fi sabboonummaa Oromoodhaa tan irraa haasawanii dhumattu yeroo qabnu wajjin gabaabsuudhaaf osoo sagantaa keenya waliin galchine waan mee uummanni Oromoodhaa sabboonummaa irratti beekuu qaba hubachuu qaba jettee yaaddu yoo taaftee jiraatte carraa maayyiitiin si baay'ee gaariidha. Akkuma si jalqaba irratti si kaase bara 1960moota booda keessaayyuu 60moota fi 70moota keessa sabboonummaan Oromoo akkaataa itti himamaa ture uummata Oromoo dogongorseera. Uummata Oromoo dogongorsee yoo siin jedhu sabboonummaa karaa dogongoraan akka hubatan akka hubannu nu taasiseera. Kana hedduun keenya immoo barreera. Hedduun keenya adeemsa seenaatiin waan hunduun barama waan ta'eef maaliif dogongorse? Duudhaa sabboonummaa duudhaa Oromummaa irratti hin hundoofne akka nuti sabboonummaa akkasitti amanu nu godhe jechuudha. Akka Oromoon sabboonummaa duudhaa Oromummaa irratti hin hundoofne hordofu yookiin immoo sabboonummaa akkasitiin akka of ibsu taasise jechuudha. Kuni baay'ee aarsaa nu kaffalchiisee ture jechuudha. Walumaa galatti maaliif tokko Oromummaa irraa maqnee lammaffaa immoo siyaasa biyya kanaa keessatti illee akkaataa nuti Oromummaa irraa maqnee deemne sanaan injifannoo argachuu hin dandeenye. Waan lama nu miidhe tokko duudhaa abbootii keenya ganne lammaffaa duudhaa sana ganne injifannoo siyaasaa illee argachuu hin dandeenye jechuudha. Tooftaa sabboonummaa Oromummaa jedhamee Oromoo karaa dogongoraatiin akka ibsu akka of ibsu godhee himamaa ture sanaan jechuudha. Aarsaa guddaa kana lamaan kaffale. Kanaaf amma Oromummaa irratti duudhaa Oromummaa irratti illee gaabbiin uumameera. Isa deebisuun dirqama. Isa suphuun dirqama. Yaadachuun dirqama. Oromoon jaarraa 16ffaa hanga jaarraa 18ffaatti maaf injifataa ta'e maaf saba guddaa ta'e. Nun Oromoon amma jirru kun Oromoo bu'uura yeroo sana kaa'e bira. Inni nurraa xixiqqatee bu'uurri isaa maaliif? Qaroomina yeroo sana Oromoon qabu dhabaa jirra nutam. Degenerative ta'aa jira jechuudha. Kana uummanni kun revive akka godhu jechuun akka godhu barbaachi akka godhu hojjechuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaafuu sabboonummaa qixa kanaan hubachuu qixa Oromummaa duudhaa Oromummaa bara seenaa guddaa hojjete sana qabaataa tureen irra deebinee haaromsuun barbaachisaadha. Sabboonummaa tarkaanfataa hordofuun barbaachisaadha. Oromoon lafumaa ka'e immoo sabboona jechaa ooluun sabboona akka san taasifne namni kamuu baruu jakkeetti sabboonummaa uffachuun sabboonummaa akka hin taane akka ibsuu hin dandeenye haa uffatu. Oromoon jakkeetti sabboonummaa uffatu Oromoodha. Sabboonaa ta'u garuu hojjetee agarsiisee duudhaa Oromoo irratti hundaa'ee uummata kana ceesisu gara silaa injifannoo akka bara jaarraa 16ffaa booda dhufe sanaatti akka deebi'u sabni kun mul'ata akkasii qabaatee socho'u kanatu sabboonummaadha jedheetiin mana. Bareedaadha. Obbo Faajjii Caalaadha. Keessummaa keenya kan Nuubiyaa miidiyaa sagantaa qorqortii irratti dhiyaattee gaafiif deebisa nu wajji godhu keetiif guddaa si galatoomfanna. Ani illee sin galateeffadha. Daawwattoota keenya
turtii ilaamaan wajji gootaniif guddaa galatooma. Sagantaa biraatiin hanga walitti dachaanu nagaan nu tura. Koronaarraa of eegaa.